Haleellaa diroonii kaleessa raawwatamte hordofuudhaan wayyaanee fi ajajaa humnoota faannoo Minilik jidduutti walitti bu'insi hamaan uumamee jiraachuun dhaga'ame. TPLF misaayila ammayyaatii fi diroonii Iraanii fi Turkiin hojjetamte hidhattee jiraachuu odeeffannoon dhaga'amte. Uummanni Tigraay hanga sirna duguuggaa shanyii bilisiginnaan diigamutti nagaan jiraachuu hin danda'u jechuudhaan ajajaan waraana TPLF Magbiyaa Hayilee ibsa addaa kennuun dhaga'ame. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee barreessaan Tasfaayee Gabra'aab jedhamu Sheekoo Baacaan Dabalee shubbisaadha jedhu uumee jechuudhaan gaaffii deebii taasiseen dubbachuun ibsame bal'inaan dhiyeesse. Paartiin bilisummaa uummata Amaaraatiif falmu Abiin marii biyyaalessaa keessaa bahuudha beeksise. Paartiin tun eega murtee marii biyyaalessaa dheeratteen booda ta'u Finfinneen magaalaa Amaaraati jechuudhaan paartiin kan amanu ta'uu isaati bal'inaan dhiyeesse. Musliimonni Aksum yeroo du'anillee Aksum keessaa iddoo awwaalchaa akka hin qabne ajajaa waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yohaanis dubbate. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayyaa 12 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne gaggabaaboo oduuwwan teenya guyyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himu. Haleellaa diroonii wiixata dabre kana raawwatamte hordofuudhaan wayyaaneen buufii keessa galuudhaan ajajaa faannoo Amaaraa Minilik jedhamu jidduutti walitti bu'insi uumamee jiraachuun dhaga'ame. Haleellaan hamaan dirooniin deengatti raawwatamte hordofuudhaan qondaaltonni waraanaa TPLF Alamattaa keessa jiran qondaala waraanaa faannoo ajajaa Minilik jedhamu irratti garmalee aarii kaasuu maddeen keessoo kaaba Itoophiyaadhaa ibsan. Qondaaltonni TPLF aariidhaan qondaaltota faannoo kana qeequudhaan haleellaan irratti raawwatametu dagannoo keessanirraa kan ka'e fi dirooniin tun naannoo Amaaraa baardar biraa kaatee jechuudha. Akka waan faannoon beekaa TPLFitti waraana mootummaa gadhiiftetti aariidhaan ajajaa faannoo Amaaraa Minilik wajjin walitti bu'insi uumamee jiraachuu maddeen kaaba Itoophiyaa gabaasan. Yaaddoo fi waldura dhaabbannaan kun kan hordofuudhaan guyyaa irraa miseensonni faannoo Amaaraa madaan hospitaala seenanii jiraachuu maddeen kun dabalanii eeranitti jiran. Miseensonni faannoo Amaaraa madaan hospitaala akka hin seenne dhorkamanii jiraachuu fi guyyaa guutuu kiliinikoota dhuunfaa Alamattaa keessa jiranitti yaalamaa jiraachuun ibsame. Yeroo ammaan tana humni faannoo fi humni TPLF shaabiyaadhaan deeggarame mootummaa Itoophiyaa irratti waraana banuuf jaamullee humnoonni kunneen bakka itti waliin galle tokko tokko qabaachuullee ibsameeti jira. Humni faannoo Amaaraa shakkiin isaa TPLF mootummaa federaalaa yoo kuffeeftee nu gabroomsi jechuudhaan sodaa qabaachuu fi walamantaa fi wal shakkiin dhaabota lamaan jidduutti uumamaa jiraachuun ibsameeti jira. Gareen waraana wayyaanee TPLF yeroo ammaan tana misaayilota ammayyaatii fi diroonii ammayyaa kanneen Iraanii fi Turkiin hojjetaman jedhaman hidhatanii mul'achuun dhaga'ame. Kanaan dura ammoo Jeneraal Baacaa Dabalee gareen wayyaanee tun bisha waraanaa mootummaa federaalaa jalaa dho'isaa turte gurguddaa ta'an amma baaftee mul'ifti jechuudhaan ragaa bahuun isaanii yaadatama. Misaayilli pilaastikii fageenya dheeraa Zelzal jedhamu kan Iraan keessatti hojjetamee fi fageenya kiiloomeetira 300 hanga 500 kan dhukka'u wayyaaneen qabattee mul'iftee jiraachuun ibsame. Kana malees ogeeyyoonni nageenyaaf odeeffannoo Itoophiyaa misaayila dabalataa addaan hin beekamnee fi teekinooloojii waraana ammayyaa naannoo Maqalee fi Timbeen keessatti suuraa satalaayitiitiin irra gahanii jiraachuun ibsame. Gama biraatiin dirooniin hidhatee Baayitaakar TB2 kan Turkiyaan hojjetame 10 ol ta'an harka humnoota kanaa jiraachuun ibsameeti jira. Taateen haaraan kun TPLF mootummaa Itoophiyaa caalaa humna waraanaa qabaachuu akka dandeessu agarsiisaa jechuudhaan ibseeti jira. Kanaaf waraanni kaaba Itoophiyaatti taasifamaa jiru gara marsaa haarawaa fi irra caalaa balaa lola ammayyaa fiduu akka danda'u kunis seenaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'insa hamaa kan mul'anne fiduu danda'a jechuudhaan yaaddoo gaafa Afrikaa akka ta'ellee ibsameeti jira. Oduu gama biraatiin uummanni Tigraay hanga sirni duguuggaa shanyii bilisiginnaa diigamutti nagaan jiraachuu hin danda'u jechuudhaan ajajaan TPLF ajajaan olaanaan Magbiyaa Hayilee ibsuun dhaga'ame. Sirni duguuggaa shanyii bara 2013 irraa waraana duguuggaa shanyii taasiseen uummata Tigraay guutumatti dhabamsiisuu tattaaffii taasisaa ture fashaleessinee jirra jechuudhaan ibse. Dandeettiin qabsootii fi siyaasa diinagdee keenya diiguuf jeequuf yaala'illee fashaleessine kan jedhe Jeneraal Magbiyaa Hayilee tokkummaa fi eenyummaa keenya diiguuf qarshii miiliyoona 100 lakkaa'amu ramadanii jiraachuudhaan yeroo ammaan tana jeequmsa biraa oofaa jiranii jechuudhaan Jeneraaltichi kun dhaadannoo isaatti fufuun ibsame. Ajajaan olaanaan adda lixaa Tigraay Jeneraal Magbiyaa Hayilee tokkummaa uummata Tigraay yeroo argu diinni rifatee jechuudhaan ibse. Kun hojii seenaa guddaa seenaa uummata Tigraay keessatti dhaloota dhufuuf kaa'amudha jechuudhaan ibse.
Qondaalli waraana Itoophiyaa duraaniitii fi amma Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee gaaffii deebii dhiyeenya kana miidiyaa waliin taasiseen akka jedhetti barreessaan Tasfaayee Gabra'aab jedhamu Sheekoo Baacaa Dabalee shubbisaadha jedhu barreessee jechuudhaan dubbate. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee kaleessa galgala gaaffii deebii bal'aa miidiyaa Addis Koompaas waliin taasiseen qeeqa jireenya dhuunfaa isaatii fi tajaajila waraanaa isaa irratti ka'eef deebii cimaa kenneeti jira. Oduu durii bal'inaan naannawaa turte Baacaan shubbisaadha jedhu ragaa tokko malee barreeffamee jechuudhaan kitaaba boqonnaa Tasfaayee Gabra'aab keessa kan fudhatame ta'uu ambaasaaddartichi dubbatee jira. Tiyaatirri biyyaalessaa miti kan Jeneraal manaaf kenne kan Jeneraal Baacaa Dabalee seenaa jireenya isaa keessatti Baacaan booji'amee fi Baacaan shubbisuudha jedhamee sheekoon akkasii karaa kitaabaatiin uumamee jechuudhaan deebii kenneeti jira. Gosti qeeqaa kun dhuunfaa isaa qofa irratti kan xiyyeeffate odoo hin taane eenyummaa saba inni irraa dhalate irratti kan wal qabatu jechuudhaan ibseeti jira. Haa ta'uutii malee Jeneraal Baacaa Dabalee dandeettii aartii akka qabu viidiyoon isaa bara 1970 keessa baatee mul'ifteeti jirti. يا مقالة شكت يا ليك وقرنا ديدي Paartiin bilisummaa uummata Amaaraatiif falmuun beekamu paartiin Abir marii biyyaalessaa keessaa if baasuun dhaga'ame. Paartiin kun marii biyyaalessaa keessaa kan baase egaa magaalaa Finfinnee irratti wal falmiin bakka bu'ootota hirmaatota naannoo Amaaraatiif Oromiyaa gidduutti uumamteen booda ta'uu ibsan. Paartiin sosochii biyyaalessaa uummata Amaaraa adeemsa komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti yaaddoo guddaa akka qabu ibsuudhaan fooyya'insa tattamaa yoo hin taasifamne marii kana keessaa if baasuu akka danda'u akeeke. Dhaabni kun komishinii kanaaf dhiyeesse keessatti adeemsa hunda hammachuu loogii dhabuu fi amanamummaa dhabuu kaasuun isaan yadatama. Keessumattuu wallabdeen yeroo ammaan tana hirmaatota gidduutti deemu dhiibbaa mootummaa wajjin kan wal qabatu jechuudhaan paanaliin ogeeyyii fi loogii dhaabuu tattaaffii hatattamaa taasisuudhaan magaalaan Finfinnee sagalee caalmaa argateen gara murteessummaatti akka dhuftus gaafate. Magaalaan Finfinnee naannoo Oromiyaatti haa deebitu jechuudhaan hirmaattonni bakka bu'ootota naannoo Oromiyaa kan falman hoggaa ta'u kanneen Amaaraa ammoo magaalaan Finfinnee teessoo bulchiinsa Amaaraa akka taatu gaafatanii jiraachuun ibsame. Kanaaf ammoo mariin tun hatattamaan yoo murtee dhaggeeffamuu baatte paartiin kun marii tana keessaa if baasuu ibseeti jira. Adeemsa kanarratti hojii walabaa ta'e akka taasifamu akkasumallee mariin ajandaa magaalaa Finfinnee taasifamaa jiru akka dhaabbatu siyaamicha dhiyeesseeti jira. Komishiniin gaafii isaa tuffatee gara marsaa itti aanutti yoo ce'e marii tana keessaa if baasuu akka danda'u tarkaanfii kana kan fudhatu ta'u paartiin sosochii biyyoolessaa uummata Amaaraa ABN ibsa kenneeti jira. Hoogganaan waraanaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yohaannis ibsa kanneen akka jetti musliimoonni Aksum keessa jiran yeroo du'anillee Aksum keessatti iddoo awwaalchaa akka hin qabnee fi quuqama musliimoota Aksum qabaachuu dubbate. Iddoo dhaloota isaaniitti bakka awwaalchaas kan hin qabne salaataas kan dhorkaman Itoophiyaa keessatti walqixxummaan amantii ni jira jedhamullee musliimoonni Aksum rakkoo keessa jiraachuun ibsameeti jira. Walqixxummaan amantaa ammaa akka hin jirre kan dubbate hoogganaan waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yohaannis hojiin kun konferansii amma deemaa jirtu irratti ni furamta jennee eegaa turtullee komishinii marii biyyaalessaa murtee tana dheeressuun ammallee hacuuccaa musliimoonni Aksum keessa jiran kan dheereffamee jechuudhaan dubbate. Haa ta'u malee obboleessi Jeneraal Saamoraa Yohaannis firoonni isaa waliin ta'uudhaan barattoota Yuunivarsiitii Tigraay keessatti galmaaniif masjiida ijaaranii jiraachuun dhaga'ame. Barattoonni Yuunivarsiitii Tigraay duraan iddoo masjiidaa kan hin qabnee fi naannoo sila ijaarsi masjiidaa mijannetti mana kireeffatanii salaataa kan turan hoggaa ta'u amma obboleessa Saamoraatiif firoottan Saamoraatiin masjiidni ijaaramee jiraachuu odeeffannoon baatee mul'ifte. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduu gaggabaaboo isaatii kanaaf qabannee kan gammaatti simbiraan gahaa turre odeeffannoo teenya gama biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii.